Yesus Kiristoos hin barbaadu turan dhimma isaanii hojjechiifachuudhaaf gargaaramuudhaaf fayyuudhaaf dhimma wayitu mana isaanii jira rakkoo adda addaa qabu hojii wayii hojjechiifachuu barbaadu. Gariin mataatu dhukkuba, gariin kaleetu dhukkuba, gariin lola wayii keessa jira, gariin jireenya dargatti galee Yesus garuu furmaata jechuudha gaanii barbaadu. Hin dukkanaa'ee jedha. Ilmi Waaqayyoo dhufuu dide jedhaniitu abdii kutanii isaan immoo deemuu jalqaban. Qilleensi jabaan itti kaanaan akkas jedhan waa'ee otoo si eegnu moo otoo Yesus hin eegnu rakkoo kanaaf qilleensa kanaaf saaxilamne qilleensicha rajjataa dhufe Yesus. Mataa rakkina isaanii rajjataa dhufe Yesus. Libsuun miila koo kaasetti rakkina kee rasiifa ejjetu Yesus. Libsuun deemuu jalqabetti rasiifa deemuu Yesus. Sasi yaadde sirra mataa isaa rasii ejjedheera galgala kan. Yoo dukkanaa'e iyyuu warri isa eegaa jirtan inuma dhufaa dhiisaasin. Macaafa qulqulluu Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irra jiruun isinii dubbisa. Akkas jedha. Yeroo galgalaa'e bartoonni isaa gara bishaan ciisaa sanaatti gadi bu'an. Erga dukkanaa'e immoo Yesus amma illee isaan bira hin dhufne iyyuu ture. Bidiruu yaabbatanii gara Qifirnaahom ce'uuf ka'an isee jettu jala naasarraa. Qilleensi jabaan qilleensofnaan bishaanichi raafame. Kiloomeetirii 5 hama 6tti bidiruudhaan erga adeemanii Yesus bishaan gubbaa adeemaa gara bidiruchaa utuu dhiyaatu arganii sodaatan. Yesus garuu hin sodaatinaa innoo anaa isaaniin jedhe. Isaan gara bidirichaatti isa fudhachuu barbaannaan bidirichi garuu achumaan qarqara bishaanichaa iddoo adeemaa turan ga'anii jedhe. Inuma geessu jedheen dubbadha. Inuma geenya hidhimee maaloo. Yohaannis boqonnaa 6 irratti Yesus Kiristoos hin barbaadu turan dhimma isaanii hojjechiifachuudhaaf gargaaramuudhaaf fayyuudhaaf akkuma Yesus hin barbaacha dhufte Yesus hin barbaadu dhimma wayitu mana isaanii jira rakkoo adda addaa qabu hojii wayii hojjechiifachuu barbaadu. Gariin mataatu dhukkuba, gariin kaleetu dhukkuba, gariin lola wayii keessa jira, gariin jireenya dargatti galee Yesus garuu furmaata jechuudha gaanii barbaadu. Inni garuu hammayyuu isaan bira hin dhufne hamma dhumaatti hin turu moo hin turanuu jedheetu hin ilaala ture. Yoo dukkanaa'e iyyuu warri isa eegaa jirtan inuma dhufaa dhiisaasin. Warri isa eegaa jirtan maqaa gooftaa Yesuusiin har'a galgala ilmi Waaqayyoo yoo dukkanaa'e iyyuu hin dhufa. Yoo sitti cime iyyuu, yoo mataa si yaabe iyyuu, yoo si joonjesse iyyuu dhumarratti waan hin dhumne baatee gara mana kee dhufa Yesus. Dhumarratti yoo ta'e iyyuu jedhime maaloo. Waan hin fixne fidee dhufa jedhime maaloo. Kubbaa miillaa namoonni taphatanii daqiiqaan 90 numu የባከነ ሰዓት ዮካን ሞ ታአቲ አርጮ የሆነ የከሰረ ሰዓት kan jedhamtu jirti. Yaachiin የባከነች ሰዓት ደቂቃ 3 ያታቱ ደቂቃ ለማ እንደበላ ዳኛን ዋን ደቂቃ 90tti ገለቱ ደቂቃ 3 kanatti gale argam. Lafasaan abdii kutanitti lafasaan bakka raawwateera jedhan. Lafa namni tokko mooraa gadhiisee deemuudhaa ka'etti lafa namni tokko si'achi bakka qadaadameera jedhetti yeroo dhumetti yeroo raawwatetti si'achi lafa sin jettanitti Yesus dhufe asan jira jedhe. Saaraan akka itti si'achi moo jette ergama Waaqayyootu itti himaama. Ergama Waaqayyoo mana isaanii keessa dhaabatee bara eegariyyoowwan nan dhufa ilma dhiiraa baatta innaan kolfite jedha. Maa inni innaan si'achi moo waggaa 100 rukutameera waan yaadamu miti innaan Saaraa jedhe Waaqayyoof kan hin danda'amne jiraayii jedhee gaafate. Halloo sin gaafadha isa Saaraa gaafatame sanan si gaafadha. Kan Waaqayyoof hin danda'amne jiraayii mana kee irratti hin jiru erga ta'e galgala kanaa kaasee raawwateera tuqaa 4 cufameera waan ati irraan bana galgala kan. Mana barumsaa keessatti gaafa barannu tuqaan tokko jira, tuqaan 2 jira, tuqaan 4 jira. Tuqaa 4 jechuun ispeeshaalii toora afaan Amaariffaa irratti 4 ነጥብ ከተባለ ያ ነገር ምን ሆነዋል jechuudha. ተዘጋ በሉ. waan biraayin godhina tuqaa 4 wal bukkee naqxan sana kaasaati tooratti naqa. Hiikaan isaa immoo kan biraata. Maal jechuudha? Tooratti nammeera jechuun itti fufaa jechuudha. Tuqaa 4 isa cufame kana doot godheera. Har'a maqaa Yesuus dhimmi kee hin cufame otoo hin taane itti fufaameen jedha. Warri gooftaa yeroo dhumerra dhaabattanii eegaa jirtan yeroo dhumetti goolii gasheesinii dhufa Yesuus. Goolii ati gashuu dadhabde gasheesii lakkoofsisa gooftaa. In dukkanaa'ee jedha. Lafatu dhiyee jedha. Ilmi Waaqayyoo dhufuu dide jedhaniitu abdii kutanii isaan immoo deemuu jalqabani. Deemsi Yesuusin malee milkaa'ina hin qabu. Dhiyeera jettee isa malee hin deemin. Dukkanaa'eera jettee isa malee hin deemin. Isa malee karaan ati deemtu kamiyyuu milkaa'ina hin qabu. Karaatti waan si qorutu jira. Lafti dukkanoomnaan dhiinaan jarri kun bakka si'achi hin eegnu jedhanii ce'uudhaaf ka'anii jedhe. Waaqayyo garuu garraamiidha. Waaqayyo garuu gara laafessa. Isaanitti eenyutu hima? dukkanicha keessa rakkin akka jiru hin beekan isaan garuu dukkanicha keessa deemu. Halloo dukkana keessa miti ifa keessa jira kan kee.
Kan kee Waaqayyotu dhaqee bita dukkana gidduudha dhattee hin bitin. Gaaraas manni kee mana qulqullootaa gidduudha, asis manni kee mana qulqullootaa gidduu siif haa ta'u. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa kutaa kanaa fi kutaan tokko jira wangeela Luqaas irraa akkas jedha. Yesuus Kiristoosii wajjin oolanii jedha. Yesuusii wajjin oolaniitu hin beela'ani. Qursiin hin jiru, misaan hin jiru, Yesuusii wajjin jiru garuu. Yesuusii wajjin oolaniitu lafti dhiinaan jedha. Keessi isaanis duwwaadha, laftis dheera waan ta'eef biddeena barbaaddachuu gara qeetti galuuf kaanaan Yesuus ilaaleetu ijoollee jedhe warra 12 jara kana teessisaatii biddeena nyaachisaa. Jara kana teessisaatii waan isaan barbaadan hiraa fi Filiphisiyoos fa'aa dhufanii maal jedhanii? Eessaa binna kan dinaara 200 yoo binne jara kanan gaa'ii jedhe. Yesuus Kiristoos garuu akka jedhe teessisaa kan nyaachisu waan haa'e. Teessisaa kan sooru waan haa'e. Amma galgalaatti gooftaa eegdee, amma galgalaatti teessee, amma galgalaatti Yesuus jettee harka duwwaa galuun hin jiru. Inkwaan Waaqayyo isa alfaa oomeegaa isa wanti hunduu safarame harka isaa keessa jiru miti. Amma galgalaatti eegdee qansiraadhaayyuu harka duwwaan galtu. Har'a galgala sagantaa baay'eettan harka duwwaa gale yoo jette har'a garuu sittan kenna ameen jedhadha. Qulfii foonii qulfii hafuuraa Waaqayyo sitta kennu galgala kana. Waan isin hiriyaa gidduudhaan an arga jettanii hin beekne tokko, waan isin biran ga'a jettanii yaadne tokko, Waaqayyo gara galgalaa yeroo dhumetti fidee harka keessan irra isiniif haa kaa'u. Yeroo dhumetti waan hin dhumne tokko fidee siif haa kennu Waaqayyo. Eebbi ati nyaatteen fixne tokko sitta kennamu galgala kana. Galgala kana inni caalu dhufee sitta kennamu maqaa Yesuusi. Tajaajilli tajaajila caalu sitta kennamu maqaa Yesuusi. Eebbi eebba caalu maqaa Yesuusi sitta kennamu galgala kana. Iitadhu fuudhiin atta kennamu. Dhumarratti waan guddaatti kenne. Soore teessisaa jedhee nyaachise. Galgala kana dhumarra dukkanaa'eera itti lafatti deemuu jettetti dhufa Yesuus. Akkas jedhee min baaqoon bu'uulaata jennaan hin bu'inani dhufeera jedhee Waaqayyo. Koobii koorraa bu'uulaata warri jechaa jirtan akka jedhu Waaqayyo otoo hin bu'inin si biraan ba'a jedhe. Otoo tachiin socho'in dhufee si qaba Yesuus. Harka kee kaasii ce'uun jira jedhimee maaloo. Riqicha ta'een si ceesisa jedhaa jira Waaqayyo. Rakkina kana moo eeyyee inuma ceeta. Lola kana moo eeyyee inuma ceeta. Salphina kana moo eeyyee inuma ceeta. Qormaata kana moo eeyyee inuma ceeta. Si'achi moo eeyyee inuma ceeta. Garagamaatti moo eeyyee inuma ceeta. Gulantaattaanutti moo eeyyee inuma ceeta. Maaliif jennaan kan nama ceesisu si qaqqabeera. Kan nama ceesisu si dhufeera. Harka kee kaasii naa dhufeera. Waacaalaa kaataa kaasea. Naa dhufeera inni dabaleeti. Sichimoo kana booda moo erga horii koo fixee moo erga barumsi na didee moo daldalli erga na didee moo namni erga na didee moo eeyyee si achuma ceeta. Eeyyee si achuma gamatti ceeta. Eeyyee kanuma keessa darbite gamatti ceeta. Haala amma keessa jirtu kana guyyaa 3-4 booddee achi galagaltee. Isa arra dura kee dhaabate kana Waaqayyo galagaltee booda keetti ilaalta si jedhaa. Duuba keetti ilaalta qormaata arra dura kee jiru kana. Qilleensa si dabarsuu didee kana booda keetti ilaalta. Lola si ceesisuu didee kana booda keetti ilaalta. Aboo baabaa gaadamoo sandeela bagadoorra. Macaafni akkas jedha. Keessa deebii boqonnaa 15 irratti sabni Israa'el galaana ce'ee raawwatee garagalee bishaanicha keessatti warra dhuman warra isaan ari'aa turan galaanaan warra nyaataman ofirra galagalanii ilaalaniiru. Har'a galgala galaana yaaddoo sana ceetee galaana lolaa sana ceetee galaana salphinaa sana ceetee ofirra galagaltee ilaalta ameen jedhate. Nama akkas jedhutu jira torban dhuftu. Nama 10 dhuftu akkas jedhutu jira. Anuma inni ce'e kuni anuma inni kana ce'e anumatu sana keessaa ba'ee anumatu ulfina kana ga'ee anumatu iddoo kanarra jiraa'e anumatu iddoo kanarra ga'ee inni ana namni jedhu ameenaa jedhu maqaa Yesuus. Tujubicha irra dhaabadhu qilleensicha irra dhaabadhu lolicha irra dhaabadhuuti ce'uun jira jedhime maaloo. Dhaadannoo kee Yesuusiin godhadhuuti ce'uun jira jedhi dabalite aboo. Lola amma mana keessan qabatee jiru kana keessa maal ta'utu jira. Keessaa ce'iti ce'uun jira jedhi dabaliya. Otoo deemaa jiranuutu lafti dhiyeera dukkana Yesuus dhufaan jiru jedhani. Yesuus dhufaa jira. Yesuus Kiristoosiin eegaa oolanii lafti dhiinaan bakka gara Qifirnaahoomitti ceena bakka katamaa wayiitti gallee bulla jedhanii gaafa isaan deemuu jalqabanu isaan hin barre dukkana keessa qilleensi jabaan irra dhufeedha. Qilleensa jabaa isaan irratti ka'e kana lafti itti dhiyeera dukkana qilleensa jabaa jira eenyuyyuu bira hin jiru. Otuu Yesuusiin eegduu rakkinatti hin galtu. Eenyullee Yesuusiin otuu eeguu du'atti galee hin beeku. Eenyullee Yesuusiin otuu eeguu salphinatti galee hin beeku.
Otoon si eeguun kanatti galeen jettu hiyyaawu misikiree noo. Otuu isa eeganuu ulfinatti darbu malee rakkinatti hin darbamu. Ameen jedha. Deemanii qilleensi jabaan itti kaanaan akkas jedhan. Waa'ee otoo si eegnuu moo? Otoo Yesuusin eegnu kanaaf daarragamne. Otoo Yesuusin eegnu rakkoo kanaaf qilleensa kanaaf saaxilamne. Otoo isaan gungumaa jiranuu qilleensicha irra ejjetaa dhufe Yesuus. Mataa rakkina isaanii irra ejjetaa dhufe Yesuus. Libsuun miila koo kaasetti rakkina kee irra siifa ejjetu Yesuus. Libsuun deemuu jalqabetti irra siifa deemuu Yesuus. Sasi yaaddeessa irra mataa isaa irra si ejjedheera galgala kana. Hin dhufe jedha. Gaafa inni dhufu isaan horrommanii nuu dhumeera. Banqirtilaa ijooroo daggif. Dukkana otoo sodaannu qilleensa otoo sodaannu ekeraa. Eessa abbaa keenyaa gallaa jennaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Innoo ana hin sodaatinaa. Dukkana keessa kan sinii dhufe ana. Lafa wanti hundi nama harkaa badeetti kan namaa dhufu tokko garuu jira. Sana booddee Yesuus jedhan wayyee jennaan. Kottuu nuu yaabi gaafa isaan jedhan. Libsuu Yesuusin arganitti iddoo yaadan sana ga'ani jedha. Ganaan wajjiniin karaa deema. Ganaa doonii kana yaabbate galaana wayii nu ceesisa jedhanii yaadu isaan. Inni garuu libsuu isaan isa arganitti. Libsuu inni isaaniin argetti. Libsuudhuma sana iddoo yaadan sana ga'aniiru jedha. Harka kee kaasee anis nan ga'a jedhimee dabaliiti aboo.